maal abbaa biyyaati kooni naa kennuu hin dandeessu bara ana bira tartee mollaayitiin arrabsitii bar ndee ana bira tartee ijoollee giiftii naa kennan arrabsaa jirtii bar hay intaloo jechuudha shaadaan isii abaaboo ta'e maal taatan gaas maal rabbii jedhaati ani mee giiftii isii kennaa turan Iliyaas isii dhungataa ture Maarqoos isiif kennaa ture waa takka mee dubbadhee ijoollee kanneen irra kaadhee hay maal taatan jiran rabbii jedhaati hay ammaa dhiisin maal inni mee mollaayiti maal goote jennaan isii mollaayitiin arrabsiti maal goote mollaayiti kooyinii naa kennite argite waan naa kenniteefis naa kennite mollaayiti jaalattee jibbitee foon kiyya dhiiga kiyya arsiidhaa jechuudha argite gaarbeejja jechuudha intaloo ba'allaa jiran ani waan dubbadhu waan dhiisu wallaala narraa dhoggaa ara narraa dhoggaa ara narraa dhoggaa ani jimbiil fadheetti dhiibaa narraa dhoggaa wallahi Gafadu si fini maka Rabbi jite mo Rabbi nasi kabati de gafadu mangudo dila sani sirrete kasu wargolun kasan zuwan dira dala romo tatani waan kana darajata ne gewno ana la abbabiya ba Allah si kabajanna raga de gafadu khabara manjiru waan refa sorry wallahi si kabaja bakka jirtutti bakka amma katibot arafate nageetami bakka jirtu kabajane duratti namni kadhatee si buuse illee nuhi namni kadhatee nama tokko dhibba torbarraa si buuse si amma gaafa lolli banamu kana yau akkuma beekamu Muhammadoo biyya Arabaa kana nuti gaafa lolli banamu gartee gurri halkan waanu jabasaa bula lolli eessaa banamaa eessarraa saaruukni dhukamaa osoo jennu saaruuko kana fiddanii dhuftanii waggaa 13 jetti bara heerumee hiikkame jetti bara intala afaan irra oofanii hudduu irra oofanii jechuudha. Adami dararini. Intala jechuudha hanga gurraatti salamtee baate bar. Intala hanga gurraatti salamtee baate boontuu jimmaa jechuun intala hanga gurraatti salamtee baate bar. Habiibti tiya maal taate aniin adda baddee mana abbaa haadha kiyyaa jira bar. Si jechuun jechuudha ziqqaa caamii jechuudha bar. Abbaan manaa maaf garsiise bar waan kana laaluu qabda bar. Anjaarsi kiyyaa. Nafude gana kalijinnate gana kasharmuxinnate ganna dhiise hay maaf gasidhiise hanga yesaasi salee gasidhiise bar kana laaluu qabda bar ziqqaa cam zaradiis jechuudha intaloo barandaa irraa argamte jechuudha argite barandaa irraa si baasanii jechuudha barandaa keessaa si fuudhan warri ammoo jala san deemtanii kolfitan jechuudha warri jala san deemtanii kolfitan respectii isinii qaba an ijoolleen isin beeku kaawwaleetti dhiisaa rakkoon qabu sokee warri amona dhiyaatan jechuudha Sabriina sin kabaja sin jaaladha akkasuma Saara ammas taree deebi'eetiin eenu namni biroo qashtii hiriyaati jechuudha isin jaaladha isin kabaja koomentii keessan jala san deemtanii kolfitan argu jira kan isiniin jechuun kan koo kabajaadhaan waamicha isiniif godhe kabajaadhaan waamicha kana isiniif godhe jala san teettanii jechuudha warri kolfaa jirtan isin argutti hin jiraanin kabajaa keessantu dursa waa hundaa jechuudha intaloo ammoo qintiraamii tana jechuudha argitanii intaloo abbaan gate jechuudha intaloo dhiirsi gate jarana dubartiin bar gaafa dhiirsi gate gaafa abbaa manaatiin adda bate jireenya fixattee bar durbummaa eessaa fuutin jedha bar namichi nu hanga gurraatitti dhadha'ee jog godhee keessaa waa dhabee gabbaase intaloo namichi hanga gurraatitti dhibee waa keessaa dhabe eessaa fuutee jechuudha eessaa fuute paawurii eessaa fuutee haadha faaxeetti waa jetti habiibti eessaa fuute yenee qonjoo atamma tasanuu hagatti san namichi sirraa adeesi dhiise kiyyaara of jala kaattee kiyyaaraan uftumaa bulti wallahi na himtee mamgattiin mana keessa bakka takka turan jechuudha yeroo nu shaaworii galle shaaworii keessa gabbaa nutti isin shaaworii ma keessa galte boontu maal taate kootu nyaannaa maal taate boontu jenna jette Ya kono baatu tikana jiru. Argite? Wallahi. Abbo kike sanya ya Rabbi. Isi namu ya dufte tuh. Mai bontu kotu wanyan. Misa yoro makamu ni kadanna yette. Galgal li gennan duru shintibeti tu darbite ittanu egalte. Galgal li gennan shintibeti tu darbite ittanu egalte. Abbo ya. Maal sila maal taate jennaan namichi duraanitu ol dha'ee gadha'ee hifatee gatee argite wallahi namichi duraanitu ol dha'ee gadha'ee hifatee gatee hay ishi mee maal goona gaayis mee muyayyoon isii waliin mana keessa turte sun eessa jirta kootu mee sareetii kootu mee dubbii nuu kenni sareetii kootu citu nuu kenni lafeetii kootu barbaadamta mana haadha faateetitti manfasiin haadha faatee si waameera haleluuyaa
Kootu seeni. Gooftaa. Hallelujah. Manfasiin siyaame. Waan ofii. Mana haadha faadhati si waame sareetii akkam jirti? Akka maal taphannaas. Bullootii maal tacha si geesse rabbii keetii jedhi. Maaluma tacha siyaame. Akkami wanni isin tibeetii keessa sukkumataa bultii jettee sun dhugamaa? Sadii. Marrasaa dhugaatuma si gee bullootii maaluma tacha si geesse. ሃሌሉያ ሃሌሉያ ilma waaqayyo widdi የተከበራችሁ ውድ የቁንጥሮ ልጆች እንደ ሙጤ አላችሁ እንደ ሰበር ዜና ኢማን በገረጋ ዱፍተ ሱሌ ቆይ አመ ደጌፈዳ ኢማን ደጌፈዱ አሞዋን ማሊ ነያን ማላን ጀቹ dhaggeeffadhu imaan waan wanti siyaamteef eenyu garaatti faatee siyaamteef lafa nuufaayi sanboota jechuudha. ati maali balbala ishee afoo jirtaa mi'aati maan deemin ilaalime waan achi keessa jiru eessa akka buldeemachila amma dhaggeeffadhaa adama jalqabne waan Kuba mukiyaaraa si ijoo jiran wanni akka caaju. Husme. Doktor Husme. Akomsime. Sultaan ucaltee taa'u jiraati waan dhiiraa waan dhalaa. la tokko irratti dhaggeeffadhaa ofiin akka jiru yoo dhugaa dubbanne dhaggeeffadhaa dubbii keessan kana Isaan isaan toosii gadi buusee baraanaa akkamitti ifadhee ilaalee hin jiraa miti. dhaggeeffadhaa laala amma Maa yaa rafaatee nuti buuse kadhannee ajaja keenya fudhattee buute wallahi isuma dhugaa. ila dhaggeeffadhaa Isin amma mana barattee rabsi jirti. lammaffaa irra muniira yoo akka tasaa jaarsummaan kadeem taate muniira illee dafee keessaa biloo dubbiin kun dhaabachuun qabnu maaliif waraana addunyaa sadaffaan ka'uu qabaa tokkoffaa irratti Ijoollee isinitti of kenneera. Usmee ilaali isinitti of kenneera an. abboon dubbataa rafaatee beesinillee dhaggeeffadhaa waan akkasii himate tokkoffaa irratti jara kenna namni keenya walirra dhaabbachuun wal kabajuun nama keenya qaqqabuun kun baay'ee nama miidhaa jira yoo dhugaa dubbanne maal yoo jette amma haadhuma faatetti yoo waama gara gandaattis yoo ta'e xiqqoon taana jennee haadha faatee qabnee buunani garuu immoo agartanii jirtanii jaarsummaa san keessatti illee namni fincilee ba'ee boontuudha waan kana dhaabuun barbaanne maaliif yoo jette isii nama sadaqaan irraa citee jira namni waa kennuuf hin jiru baay'izawwee giiftirallee qaba waan ta'e namni kamuyyuu beekan sadaqaan gara naayyachi deemuuf kuni narraa cita jettee waan kana gadi baatee iyyaa jirti siigalee nuti sadaqaa nama kamirraa kutuun barbaanne alhamdulillah rabbil alamin nama kennallee rabbi itti kennee kennaa jiraami haa kennan rakkoo miti siigalee lammaffaa irratti ammoo warri jaarsummaa deemta jechuudha jaarsummaa nama boodatti ilaalamu jiru maal yoo jette kabajaa guddaa goonettini waan sana achirratti hirmaachifnee boontu waan kana dhaabbadhu jenneeni isillee dhaabbadhu jenneen haadha faatellee nu lachuuyyuu akka intala oromoo takkatti ilaalla jenneeni finne garuu immoo isin waan kana guutuu cabsitee achitti jaarsolee san guutuutti uffattee